ربي سألناك لا فوز في الدارين بفضل ربك يا قاهر الكون. ربي سألناك لا فوز في الدارين بفضل ربك يا قاهر الكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينك يا رسولك صلى الله عليه وسلم وأنا أجائبان من هجرة ودو دري الراف وانتو تببريتو قرسي أجائبا كيف جروا متبركة ودو تنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم إرى كانوا همي سهيب الروم إلى ربي سر هجالة صحابة سهيب النبي والله يجروا رسول ربي صلى الله عليه وسلم كان جراني مسلماني جدا أمة سنين درا يوكان أمة الدري كيستي نميتان تقو موتي تهي بالشاتر جدا نميتان موتين كوني نما إسارة بكبا فالفلا وهي فالفلتك كوني من قدومي عمري نساء إيرتي جنانين موتي كان أكنا جدا يا موتي أنا من قدومي عمري كياسنا جاي mee falfala sii barsiisa ijoollee wahii laalinaa ergii jedheen jedha. Namichaan mootii kunillee mucaa tokko nama qaruutee ta'uu isaa agarraan ka'ee itti ergee mucichi kun yeroo falfalticha kana bira dhaqee falfala irraa baratuuf deemu karaa isaa gubbaarra namicha tokkotu jira karaa ittiin gabbaru dhokatee isarra godha. Isa bira taa'ee oduu isaa dhaggeeffate gaafatu. Haasawiin isaa isa jaalachiisee jennaaniin isa bira ture xiqqoo ifi. Yeroo hundaa'u wayita karaa namicha falfala dalaguu kana deemu namicha kana bira waan dabruuf bira taa'ee sobatu. Namichaan falfala dalagu suni yoo mucichi kun dhufu maa turte jedhee isiniin tuma jechuudha. Gaaf tokko tumiinsa inni tumu kana namicha rabbiin gabbaru kanatti himatee akkatti na tumaa falfaltichi adaana godhee yeroo ansi bira tureetiin isatti dhafu akkatti natuma jedhee itti himate jechuudha. Mucaan kun garuu waytaa namicha rabbiin gabbaru kun bira dhaqu waa irraa barata jechuudha. Waan diinaa, waan amantii, waan islaamummaa irraa barata. Maal jedhee mala dhaheef namichaan rabbiin gabbaru kuni yoo namicha falfalaa san sodaatte warra bira turee warra na tursiisee jedhii. Yoo warri kee natumaa sodaatte ammoo namicha falfala dalagu santuuyyuu na tursiisee jedhiini akkasitti mala maladhuu jedhee sinimichaa kana. Odumaa akkasitti jiranuu zamanni dheeratee gaaf tokko odoo karaa deemaa jiru bineensi tokko karaarra dhaabbatee akka namni karaa hin dabarre nama godhaamu irra dhufe innillee namni walitti dacha'ee dhaabbataa bineensi karaa taruu nama dhoorgee bineensa guddaadha akka leencaati. Amma maal jedhee garaa ofii keessa har'a dubbiin addaan naa baatu waan falfaltichi irra jiru santuyyuu gaarii moo waan namichi rabbiin gabbaru san irra jirutuyyuu gaariidha. Karaa jaraa lamaan keessaa kamtu gaarii ta'u har'a addaan laala jedhee maal jedha? Dhagaa fudhadhee darbadhee laala jedhee dhagaa ol fudhatee yaa rabbi jedhaan yoo namichaan rabbiin gabbaru yookaan si gabbaru sun karaa gaarii irra jiraate yookaan hojiin isaa si jaalachiise bineensa azaanu godhe kana darbatuman takkatti darbadhu narraa ajjeesi jedhee akka biyyi dhaga'utti sagalee ol fuudhee dubbatee dhagaa lafaa fudhatee darbate. Wayita darbate takkatti ma darbateen bineensa mataa dhahee ajjeese. Bineensi duunaan namni ni dabree ka'ee deemeetiin namicha rabbiin gabbarutti dhaqee dubbii kana itti hime. Maal jedhaan namicha rabbiin gabbaru sun yaa gurbaa jedhee dubbiin fagaatee waan ati hojjette namni marti argee amma dubbiin keenna kun kiyaakeellee dhagahamuun isaa hin oolu yoo dhagahamee jedhe nu qabanii yoo si qabanii si haga fedhan si azzabanillee dubbii kana namicha akkanaarraa baradhe jettee natti hin qajeelchinii jedhee mucaa kana godhe. Mucaan kun ba'umsaa namicha rabbiin gabbaru kanarraa barate keessatti waa hedduu san keessaa nama fayyaa dhabe ka ijaaballaa fayyisuu, nama barasaa fayyisuu, dawaa namaa godhuu, du'aa itti kadhatee dawaa godhaaf jechuudha. Ruqyaa karaa islaamummaarra jiru ta shirkii of keessaa hin qabne du'aa rabbiin kadhachuudhaan akkasitti dawaa namaa godha jechuudha. Duuba namichi akkas jedhee gorsinaa mucaalleen irraa qeebalee oduma akkasitti jedhanuu dubbiin isaa ni mul'atee ni beekamee namicha tokkotu jira ijaan qabu mooticha san wajjin taa'aa
أكنا ما استعانة إسا يوكاني غرغارة إسا يوكا مستشارة مريتا إن إتي مريت وهيتي نمتي جلبه إن جلبه جنان نما كانت تفجي سمجان أكنا جدني اتهمني مجكرة منا موتي يوكا بيت منجستي لكا اتهمني جنان خائد أكي وانسلا كنا تاتي حقت قبته هدية مجاكنا مال جدان يا مجانا نجرين وان كمكنا بوتوسي كنا يؤتي جديا نفجس جدان مجيش مال جدي دي بيسا أبو بران يفجسو جدان خوا فجسو الله تعالى ربي قد أجران يو الله سنت أمنت ربي سي كدته ربي سفجس جدان سبحان الله دوبا نمشان إني أمني جنان مجيش الله ربي كدته أكستي ربي نولاني سفجس namichi deemee dhufee mooticha bira akkuma aadaa duraan bira taa'u ka'ee dhufee bira taa'e yoo mootichi ilaaluu mucaan du'aayii godhee fi ijji namichaa fayyite ijji itti deebite namichi jaadin laala mootichi maal jedhaan abboo ijjatee maaltu sii deebise sila jedheen rabbiin naa deebise jedhaan sila rabbiin ana malee ka biroo qabda jedheen bar rabbiin kiyyaa fi keellee Allaahi jedhaan دوبا نمشي خنا قبل عذاب إنك تطيع كمالي كتاب جبا تبوه يجي إنه ما زبر سي الله أنا مالي نجرا هجد وطني مجاكنا ميل إني ميل جنان قوتان تقوتنا مالي نجرا إنه زبر سي جرانيني نمشي خنا كمالي كتابني جنان نمشي ما قدره مجاكنا أكنا تويو نبر سي إسا تويو إجتي يلي ربي سننا كنتين فيسي يجي مجاكنا جنان qabanii mucaa fidan mucicha kana maal jedha mootichi yaa mucaa sihirii dalaguun kee hammaate inumaa amma nama jan qabnee fi yookaan nama afaaniin hin dubbannee fi nama barasaa fayyifta sadarkaan hagana si gahee jira sihiriin baradhu nuti hin jenne darajaa kanaan si gahee jira jedhaan mucichi maal jedhaan yaa mootii bara anaa meeqa fayyisu jedhee kawaa fayyisu Allahu ta'ala ربي قدام هاي الله أنما ليني قبضة يا مجاجرين مجاخنا ثماني إن سبرس يدفي خنا كجرو وتشت الله وانغوت ولا لا جنان عذاب محماته يبلو تنم ربي نقبر فكرات نبرس يديني نمجا راهبه سنتك جيجج دوبا راهبه سن قبني فدني موتي برا أمنتي خنا خير جبتو خنا ددي سجلانيني سقافة نديد نمشي ربي نقبر سن إني جنان المال قرن مجازي فودني مجازي متى إسحاق كهاني كتير تدام بقيسان هذا إني جماعة تدام كم تجد سبحان الله يو إني جماعة تدام كوفه إذا أجلسني نمشي موتي كلا تاو كأمر ثاني اللي في دني أمتي خنا قدري في جنان إني بدي أقسمت تسلم متى إسحاق تدام بقيساني جماعة تدام yoo lamaan kan akkasitti fixan mucicha fidanam mucicha wayta dhufe amantii keessirraa deebi jennaan ni didi mucaa daa'iman ajjeefne garuu shuf warri durii hattaa warrummaan kufriirra jirullee ijoollee daa'iman ajjeesan ijoollee daa'iman tuman ijoollee daa'iman hin addaban jechuudha warri amma mootummaa qabanne jedhu gartee ijoollee daa'imaa fi dubartiillee waliin laallatan amantii islaamaa keessatti dubartiin ajjeesan hattaa wayta duula keessa jiranillee dubartiin hin duutu ijoolleen daa'imni illee ajjeefamtu manguddoon daangaa saree manguddoon illee hin ajjeefamu hatta warri abbootiin amantaallee hin ajjeefaman qeesii tahee sheeka tahee paappaa uma fedhee haa taatu hin ajjeefaman amantii islaamaa keessatti warri hayyoonni akkanaa kunniin duuba mucaa kana qabatee warri inni itti kenne deemeeni maal jedhaan mucaa kana fuudhaa gaara akkanaa dhaqaa gaara gubbaan ol bayaa yoo inni amantii gadhiisi yoo inni amantii kan gadhiisuu dide gaara sanirraa gadi darba jadi konkolaachisaa ka'anii gaaraan ol bayanii wayita gaara ol bahe mucaan maal godheree rabbii isaa wajjin waan jiruuf yaa rabbi waan jaree natti dalaguun itti kana ni garta yaa rabbi humna ofii yaaddeen jara kana narraa baasi rabbiin hodhaane qudraa ofiitiin gaara ni sochoosee gaarri hargufatee jennaan jarri hargufamanii achirraa harcaan konkolaataa qileetti sifate mucichi homaan taane deemee ofirraa ka'ee mootichatti
موتك مجارجي رفتي جنان كل مجامل قوت متى يها أجي سني أن تسكن جنان حبب الرب تويو نافقه غيانك يا ربي ربي تويو رتي بلا إساني نباته بكسلان أجي إنسان أمني جران يا الله أما اللي ها غار دي ديمي أما بشام كيسة بحرت تدرب نجديني أمتا يعني دوني يابي سادي ما نقرأت بحرا والتقيتن يو أمنتين قدليسي يو قدليسو دي بحرت نمر رادر باجي لأنه كتابة كبتني ديماني ويتبحر قرأت كان غير مكان حكومة بيخو دعائي تقرأت يا رب تجرد الموان نقول ni agarta waan barbaadde jara kana naaf gahi jedheeni rabbi isaa itti kadhate yoo inni itti kadhate dooniin odumaa deemtu gadi gara galtee afaan jarrummaan silaa isa ajjeesuuf baharatti sadarkuudhaaf deeman baharatti sitan mucaan ofirraa deemaa bahara gubbaa deemee bahee mootichatti dhaqe mootichi ammas rifatee maal goote sida biyya baharatti isaa darbanii kan kenne jennaaniin أبو الله تعالى تلوان في بربع جرت دلقة أنا نجاي أنا بعد يا أبو جرينا ما مكانكم أكتنا جيسو دنبر وانا سين كده حاجة قوت كده معلومة بقول أمير أكتم تسجيسو دندا أجد إيجام أمة بكتة قلت ولدتك أبي ذرية أكت أنا مقررت نهندسي إيا برساك جتيسا ردوتي أكبي جرى سجلي الفوري بسم الله رب الغلام جدي ندربته مقا ربي مجاكنات جدي في ندربته جديني جديما يو أكنا دلائد مالي نجيب جرا موت الجلم ما تنبيا جدي ولستقابه مجاكن نسيت سيا مجا فيسي مجاكن سامورت دغانا كيسا كاهي بسم الله رب الغلام جدي نجيب مجاوي تدربته مجا ni waraane itti ni du'e ummanni taa'ee tiniin mooticha kana waan inni dalagu laalu hundi isaanii tuyyu aamannaa billaahi rabbil gulaam rabbii mucaatti amannee allahatti amannee jedhanii shahaadaa seenan duuba ummanni sharrii dalagu hin dhabamu warri sharrii dalagu mootichatti dhufanii yaa abboo jedhamu durillee ummanni haa amanuu kana wanni itti sodaatu ummata walitti qabdee waan kana dalaide ummanni amane mee amma akkam taatare amma malli sibaas hin jiru ummata amane kana hunda isaa boolla qottee ibiddatti guutu malee jedhamu nama sharri darguraal mootii jala ta'anii diniin ummata gartanii akka inni azabamu godhan yeroo hundaa namni mootiitti kalaaf yoo gaariin ta'in biyya balleessan mootiin tokko yoo nama ittiin mari'atu nama gaarii hin qabaatin biyyallee balleessee ofiillee bada warri mootiitti dhiyaatan warri nama mootummaa qabutti dhiyaatan warri khayrii hin dalayne warri sharrii mootii san dalaysiisan ofillee dalaydanii of eeggadhaa rabbi akkatti dhaba isin godha duuba maal godharre amma karaa gubbaatti balee qotanii karaa namni dabru gubbaatti nama hunda walitti qabanii adada namni dhufuun bidda keessatti qabsisanii bobeessanii yoo inni rabbitti amanuu sanirraa deebi'uu dide boolla sanitti darban jechuudha akkasumas itti buuran namittiin takka mucaa daa'ima baattee deemtii dhufte irra gayansiiru mucattiin wayita ibidda boolla gubbaa geetti itti darbamuu diddeetiin dhaabbatte sodaattee isiin dhaabbattee jennaan mucaa dhokota jiru kan dubbanne daa'imni rabbi isa dubbisee maal jedhaan yaa haadhatiyya jedheen sabbariitii haqarra jirtaa waan si godhan kana obsi jedheen jechuudha haala saniin mucicha okota jirullee rabbiin keenya dubbise haqarratti hayti hin turti malee dhima ba'a hayti hin cittu hin qal'atti malee hayti rabbii hin awwaalamtu jechuudha haga fedhe mootiin zaalimallee ta'u hayti rabbii dhima baati oduu kana rasuula rabbiitti yunu hime hadiisi sahihaa imaam muslimtu baasee suhaybitu yunu odeessee suni oduu duriiti gorsa jabaa irraa fudhanna jechuudha oduu kanarraa gorsa cimaa maa inni suni hayti rabbi akkatti ol baatu namni rabbitti amane akkatti gargaara ummanni durii akkatti obsa inni qabu gattee karaa rabbii irratti wanni ummata durii irraa geessuun nurra hin geenne rabbiin dhaane aafiyaa nuu haa kennu amantii keenya keessatti jennee rabbiin kadhachuu akka qabnu nu agarsiisa inshaallah oduu durii karaa fuula rabbii nu odeessaniin haga deebinutti oduun irraa asumatti dhufti وجزاكم الله خيرا